kabajamtoota fi hordoftoota keenya viidiyoo duraa irratti qaniin viidiyoo duraa Mr. Kombaatii guyyaa lammaffaa minii geemii isaa isiniif maxxanse dogongoraan viidiyoo jalqabaatiin irra deebi'ee lammaffaa irratti isiniif hojjedhee jechuudha. Kanaafuu of galchaa isiniin jecha viidiyoon isaa sirriin kana ammaan isinii hojjedhee viidiyoo duraa dogongora duraatiif naaf galchaadha. Kunoo ammaan tana isa ammaa kana isa ammaa kanarraa laalaadhaatiif fayyadamaa. Kanaas ichumaan argattu jechuudha. Kunoo bifa kanaan bansiifattan erga bantanii diimaa kana ol baaftan arungaadee lamaan wal jala fiddan kunoo bifuma viidiyoo irratti argaa jirtan kanaan akkaataa furtuun itti ala isinii baatu jechuudha. Bifa kanaan deemtanii diimaa lamaan gara isitti ol baastan arungaadee bakka irraa fuutanitti as deebiftanii furtuun bifa kanaan alatti ba'aa jechuudha. Kanumaan fayyadamaa galatoomaan nagaan tura.